keessatti aanaalee fi bulchiinsota magaalota garaagaraa keessatti raawwatamu hir'isuudhaaf hojiin tajaajila poolisii hawaasaa gahee olaanaa taphateera. Aanaalee akka aanaa Gadab Asaasaa, bulchiinsa magaalaa Dodolaa fi bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii keessatti tibba kana hojii tajaajila poolisii hawaasaa hojjetameen bu'aan kun argamuu isaati. Kanarratti xiyyeeffachuudhaan riippoortarri keenya Ahimad Taqasaa waan qindeeffate qaba. qajeelfamootaa fi falaasama tajaajila poolisii hawaasaa biyya keenyatti hojii irra oolchuuf hojjetamaa kan jiru hirmaannaa ummataatiin yaaliin yakka dursanii ittisuu dhimma bu'uuraa waan ta'eef falaasamicha irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Maalummaa fi falaasama tajaajila poolisii hawaasaa hojii irra oolchuuf yeroo gara yerootti tattaaffiin kan ture ta'us xiyyeeffannoon hojii irra oolchuuf hojiin hojjetame quubsaa miti. Ta'us godinaalee tokko tokko keessatti hojiin tajaajila poolisii hawaasaa hawaasa hirmaachisuun hojjetamaa jiru abdachiisaadha. Sagantaa keenya kanaanis godina Arsii Lixaatti dhaadannoo anis eegaa atis na eegi jedhuun bulchiinsa magaalaa Dodolaa, aanaa Gadab Asaasaa fi magaalaa Nageellee Arsiittiin hojii nageenya kabachiisuu hawaasa hirmaachisuun hojjetamee akka muuxannoo gaariitti qaamolee dhimmi ilaallatuun daawwatame isin biraan geenya dhufaana tura. Godinichatti magaalota akka Dodolaa fi Nageellee Arsii akkasuma aanaa Gadab Asaasatti yakkoonni akka hannaa saamichaa fi gudeeddii raawwatamaa kan ture ta'uu odeeffanne. Nama karaa deemu afananii waan adda addaa irraa fudhachaa turanii akkasumas dubartii kan gudeedaa turan ta'uu isaati kanarraa kan kaanee yakkoota sana hambisuuf jennee hojiiwwan kana hojjennee jechuudha. Seendura saamichi adda addaa ture, saamichi suuqii, saamichi magaazeen adda addaa ture, suuqii namaa cabsuun nama konkolaataa irra osoo jiru karaa dheeraa dhufu itti dhiitee gara manaa isaa galu hangi godhanii isa ajjeesuu kiisii isaa saamuu wanta akkasii ture. Amma wanti kun dhibbaan dhibba dhabamee jira jechuudha akka aanaa keenya. Baajaajiidhaan yakki saamichaa, yakki hannaa, yakki buttaa, yakki dubartoota dirqisiisanii gudeeduu sadarkaa garagaraatti jira jechuudha. Kanaan wal qabatee akkamitti waan kana hambisuu dandeenya gaaf jennee yaannu waan adda ta'e wayii isaanitti uffifnee isaan waan adda ta'e kana gaaf uffatanii qaama biraa irraa yoo adda bayan bifa kanaan isaan to'achuu dandeenya jennee uffata kana gaaf itti uffifnu. Nageenya magaalotaa mirkaneessuuf hojii qaamoleen nageenyaa hawaasa hirmaachisuun hojjetaniin maamaa eegumsaa ijaaruun konkolaachistoota baajaajii fi namoota kophee qulqulleessan hojii nageenyaa irratti akka bobba'aniif uffannaa calaqqisaa odeeffannoo guutuu qabu akka uffatan taasisuun hojii hojjetameen bu'aan argamaa jira. Bu'aa argame kana akka muuxannootti babal'isuuf jilli bulchaa godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Hajjiin durfamu daawwateera. Yakkoota raawwatamaa turan ittisuuf marii hawaasaa konkolaachistoota baajaajii fi qulqulleessitoota kophee magaalotaa wajjin taa'ameen hawaasni bilookii hundatti maamaa ijaaruun dabaree naqatee of eegaa kan jiru ta'uu daawwannaa taasifame irraa hubachuun danda'ameera. Maamaan maaliif ijaarame kan jedhu kun bifa guutuu ta'een halkan yeroo namni socho'u baatirii ibsannee bilookii keenya eeguuf nu fayyada jechuudha. Kanaaf maamaa kana eenyutu ijaare? Uummatatu ijaare. Kaka'umsa isaaniitiin nageenya ofii kabachiisuuf ijaaran waan ta'eef sagantaan kun illee waa'ee paatroolii daawwisa akkatti nageenya hawaasaa ibsa. Dhimma nageenyaati yeroo baay'ee rakkoon garagaraa magaalaa kana keessatti uumamaa turee jira. Yakki garagaraa raawwatamu abbaa raawwatame hin beekamu, baajaajiin waldaa hin qabu, bakka biraatti dhufee naannoo ollaa keenyaatti dhufee akka raawwatee deema. Saba kana kan ta'u qaba jedhu yakki maal gochuu qabna kan jedhu furmaanni isaa baajaajii gurmeessuu qabna jennee uffata isaanii duuba isaarratti lakkoofsa gabatee isaa konkolaachistoota magaalaa Dodolaadha barreeffamni isaa duuba isaarratti lakkoofsa gabatee isaa jira. Gasiiqee dammoo lakkoofsa bilbila waajjira poolisii magaalaa Dodolaatti jira. Namni tokko magaalaa kana seenuuf baajaajiin seenuuf dursa uffata kana uffachuu qaba jechuudha. Lakkoofsa bilbila waajjira poolisii keenyaa qabaachuu lakkoofsa gabatee qabaachuu namni magaalaa kana keessatti uduu kana uffatiin seene baajaajiin tokko illee hin bahu. Konkolaachistoonni baajaajis uffannaa calaqqisaa lakkoofsa gabatee baajaajichaa fi lakkoofsa bilbila odeeffannoo waajjira poolisii aanichaa qabuun alatti konkolaachisuun waan hin danda'amneef imalaan rakkoo konkolaachisaan baajaajii irraan gahuuf yaalu kamuu waajjira poolisiitti bilbiluun rakkoo irra gahaa jiru irraa akka baraaramaniif kan gargaaru ta'uu himu. Baajaajii magaalaa keenya keessa jiru hundinuu waan wal fakkaatu. Gochuu qabna waan jedhu irraa ka'ee uffata wal fakkaata akka isaan uffachuu danda'an. Uffata kana qofaa miti uffata isaanii kana duubatti bilbilli waajjira poolisii akka jiraatu, gabateen baajaajii akka jiraatu, hawaasni karaa salphaa ta'een rakkoo yoo jiraatillee rakkoo nageenya yoo jiraatillee achuma irraa fudhatee akka isaan qaama nageenyaatiif yeroo kun akka danda'aniif sanbira darbee ammoo baajaajiin ollaa keenya keessaa dhufan jiru. Aanaa Dodolaa irraa akka dhufu jira. Aanaa Gadab Asaasaa irraa, aanaa Adaabbaa irraa kan dhufan jiru. Isaan kanneen ammoo rakkoo nageenyaatiif gufuu ta'aa jiran waan ta'eef isa kanallee ittisuudhaaf fuula haarawallee ittisuudhaaf hojii nageenya guddaa hojjechaa jirra. Sochiin baajaajii kunis guyyaas ta'ee halkan to'achuudhaaf karaa salphaa ta'een nageenyaaf akka isaan tumsaniif bu'aa gaarii itti argachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaan dura baajaajota irratti gabatee hiikuudhaan yakkoonni adda addaa hojjetamaa turanii jiran magaalaa keenya keessatti jechuudha.
Fakkeenyaaf nama ukkaamsanii fudhatu, dubartoota fe'anii gudeeduu, moobaayilii butuu, fuula isaanii dhuffatanii yakkoota adda addaa hojjetaa turan. Yakka sana hambisuudhaaf amma gabatee yoo hiikanillee uffanni amma nuti hodhisiisne kun dugda isaanii irratti barreeffama qaba. Barreeffamni sun maal jedhaa gabatee isaaniitii fi waldaa isaanii ibsa jechuudha. Namni kamiyyuu baajaajii sana yoo yaabbatu gabatee ilaaluun isarraa hin eegamu jechuudha. Barreeffamuma dugda isaarra jiru odeeffannoo waajjira keenya bilbilli isaan jira. Barreeffama isaanii lakkoofsa gabatee san waajjira keenyaaf informa godhuu danda'a jechuudha. Baajaajiin sun yakka yakkuuf yoo yaadillee hatuuf yoo yaade shamarran tokko achi keessa jiraattee iddoo biraatti geessuuf gudeeduuf yakka gudeeddaa irratti geggeessuuf yoo fedhe yoo yaade namni qofaa deemu jaarsi dadhabaan jaartii dadhabaan namni qarshii qabatee deemu shufeeriin yookaan konkolaachisaan baajaajii sun keessa isaatti kanan godha yoo jedhe akkatti godhuu qabu jechuudha. Sababiin isaa moobaayiliin dugda isaarra jira jechuudha. Waan isa waraabu dugda isaarra akka waan kaa'etti jechuudha. Sababiin namni dugda duuba baajaajii sanaa taa'u lakkoofsa odeeffannoo poolisii qaba. Gabatee baajaajii sanaa dugda isaarra jira. Dabalataan amma waan godhaa jiru lakkoofsa moobaayilii baa konkolaachisaa sanaa itti godhaa irraa jechuudha. Kanaaf kun fedheeti jechuudha. Kana maallaqa isaatiin waldaan sun kan calaqqisiiftuu kana hodhatee fedhii isaatiin dursa poolisiin achirraan ga'uurra irratti hojjete jechuudha. Marii paanaalii daawwannicha sababeeffachuun hawaasa wajjin mari'atameen gaaffii hawaasni nageenya waaraan magaalota keessatti itti fufiinsaan akka jiraatuuf gaafataniif deebiin kennameera. Armaan boodallee badhinnaan guddinaan akka itti deemnu qaamni guutuun wal dubbisuuf wal anabbabuun jidduu keenyatti cimee itti fufuu qaba. Arra magaala Dodolaa qofa otoo hin taane wanni Dodola keessa badu godina maqaa balleessa Oromiyaa hir'isa. Itoophiyaa irratti dhiibbaa fida. Wanni asii tole godina keenya aanaa keenyarra dhufee Oromiyaaf Itoophiyaa jijjiira waan taateef jijjiirama jalqabne kana akka itti fufnu siniin jecha. Hanqina keenyarraa barachaa biyya kana fuulee uguriin keenya jenne malee hadhallee fedhii Oromootaa guutuu hinnen jennellee. Hiikuu miti ittuuniin waa hedduutu hafa. Hawaasni konkolaachistoonni baajaajii fi qulqulleessitoonni kophees nageenyi amma jiru itti fufiinsaan akka jiraatuuf kan hojjetan ta'uu ragaa bahum. Wal cinaa dhaabbanne biyya teenya damee nageenyaa waliin nagaa waaraa buusanii wal cinaa dhaabbanne haalli nageenyaa baay'ee namatti tola. Ammas qaama nageenyaa biyya teenya abbootii amantaa hunda isaanii cinaa dhaabbanne biyya keenyaaf tokkummaaf nagaa akka bu'u. Qaamolee nageenya waan kanarratti amma dhugaa dubbachuudha. Baajaajiin magaalaa biraa irraa dhufanii magaalaa keenya seenanii yoo anxabaaraqiin kan qabne taate eeruu dafanii kennanii baajaajii san dhaabanii sakatta'anii baajaajii magaalaa biraa irraa dhufte yoo taate sababa magaalaa biraa irraa dhuftee magaalaa keenya seefteef haala nageenya isin nageenya booressuuf seentee hojiidhaaf dhimma isin seentee san faana dhaanii jechaadha barbaadanii karaa qaama dhimmi ilaaluutti akka dabarsaniif akkasitti akka yoo nu cinaa dhaabatan baay'ee namatti tola. Nullee akkuma qaama seeraatitti waan seerri dalaguuf nu barsiise tokko ni madalanna. Eegas hawaasa keenyallee kallattii jiru ni qarqaarra. Kanaaf rakkoota dhiibbaa hawaasa keenyarra gagga'u kamuyyuu fuuldurattillee ammasillee qarqaarutti jirra. Amma boodallee amma danda'ame ni qarqaarraa jennee yaadna. Qaamoleen daawwannicha irratti argamanis hojiin hojjetame jajjabeessaa ta'uu fi muuxannoo argatan kan of birattis babal'isuuf kan hojjetan ta'uu himu. Muuxannoowwan gaggaarii hawaasa kan jiddu galeessa godhate keessattuyyuu magaalota keessatti yakki hannaa, yakki saamichaa, yakki butanii fiiguu kun babal'achaa waan tureef isa kana hambisuudhaaf qaamni nageenyaa mari'atee magaalonni rakkoon nageenyaa keessatti jiru adda baasuudhaan hojiiwwan ummataan deeggaram maammaa hojjechuu maamman kun immoo callisaniituma akkuma nama waajjira magaazana yookiin gamoo adda addaa eeguudhaaf ijaarame oduu hin ta'in hawaasni bilookiidhaan sin eegaa nan eegi kaayyoo jedhu giddu galeessa godhatee too ummanni ofiisaatii baasee maammaa kana ijaare. Kun egaa qaamni nageenyaa qofti hojii nageenyaa kana galmaan ga'uu akka hin dandeenye qaamni nageenyaa immoo yeroo hojjetu hawaasa wajjin waliin ta'ee keessattuyyuu guyyaa hawaasni kallattii ittiin maammaa kana keessatti tokkoffaa jalatti buna danfifachaa baddaatti immoo waan naannoo sanitti rakkoo addaa mul'atu yookiin nama gocha addaa hojjechuuf yookiin waa tokko raawwatu dafanii qaama nageenyaatiif bilbila achirra jiru saniif dafanii gabaasa godhu. Daawwannaa guyyaa sadii aanaa Dodolaa magaalaa Dodolaa Asaasaa fi magaalaa Nagalee irraa arganne waan guddaadha. Waan hojii poolisii miseensi keenya waggaa guutuutti faajabe akka muuxannoo ta'anii fi hojiilee gurguddoo ta'an hojjetamaa ture.
Kanaaf waan kanarraa wanni baranne waan hedduu nus waan aanaalee sadii magaalaa lamaa fi aanaa tokkorraa baranne kana gara aanaa keenyaa fiduudhaan waan gaarii ta'e waan uummata barsiisu gara uummata galuu fi galas miseensi keenya qabu hojiirra oolchuuf nus karoora mataa keenya qabna ittis deemna. Daawwannaa kanarraa waan baay'ee hubanne muuxannoo gaggaarii hedduu hubanne keessattuu magaalaa Dodolaa irratti haalli isaan warra baajaajii oofuutti gurmeessan baay'ee wanta nama gammachiisaati. Kunis muuxannoo gaggaarii ta'a biyyumaafis muuxannoo gaggaarii ta'a jennee kaanee yaanna. Kunis maalidha? Tokkoffaa uffata calanqisaa akka uffatanii kaanii konkolaachisan. Kanarratti ammoo duuba isaanii irraan lakkoofsi gabatee baajaajii sanii achirratti jira. Lakkoofsi odeeffannoo poolisii magaalaa Dodolaa ni jira. Gama biraatiin ammoo namoonni kunniin akka tokko raawwatanii kan yoo argaman karuma salphaa ta'een akka argatan karuma salphaa ta'een uummanni laalee ka'ee barreessee ka'eetiin akka qabee ka'eetiin seeratti dhiyeessu wanta argisiisu waan ta'eef muuxannoo gaggaariidha babal'achuu waan qabu kan jedhu qaba. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godinichaa hojii sakattii daawwii fi gorsaa walabaa yeroo ammaa kana bu'aanitti argamaa jiraachuu himuun hojiin jalqabame itti fufinsaan akka jiraatuuf hawaasa wajjin qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbatu. Hawaasni keenya yoo itti dhiyaanne rakkoo keenya qabnu yoo itti ibsine hawaasa nageenya jaalatu ofii keenya hawaasatti dhiyaannee nageenya kana waliin tiffachuu akka dandeenyu yoo itti himne yoo itti dhiyaanne uummata ubbira hiriirsisuun akka danda'amu waan addaa waan argineef uummata keenyatti dhiyaannee nageenya isaa tiksuu. Magaalaa kana keessatti hanni garagaraa kan jiru ta'uudha kanaan dura. Keessattuu hanni garagaraa kashalabbeen dhuganii machaa'uun seeraa ala waltumuun seeraa alummaan garagaraa kan ture amma yeroo ammaa hawaasni bilookiitti akkaataa sakattii paatroolii daawwii hawaasaa kanaan si eega na eegi kan jedhu kana moggaafatee bilookii ufiititti maammaa isaa irratti gaachana sirna dabalee hawaasa keessaa dabalee galmee akka waajjira poolisiitti sagantaa galmee itti wal jijjiiruun qopheeffatee galmee irra galmaa naannoo ofii irratti baatirii bitachuudhaan hooggana mataa ofii qopheeffachuudhaan eegumsa godhuudhaan wantoonni yakkaaf kakka'umsa ta'anii fi yakki kanaan dura raawwatamaa magaalaa keenya keessatti ture baay'ee guutumaan guututti illee yoo ta'u dhobe baay'ee gadi kan bu'eef. Hawaasni nageenya isaa akka eeggatuuf bilookii irratti maamaan ijaaramee uffanni calaqqisaan konkolaachistoota baajaajii fi qulqulleessitoota kophee irratti hojjetame fakkeenyummaa gaarii kan qabudha. Kanaaf hojiiwwan nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu magaalota godina Arsii Lixaa keessatti hojjetamaa jiran jajjabeessaa waan ta'eef cimee itti hafuun dhaamsa qophii keenyaatiin horaa bula. Filannoo keessan OBN taasifattanii kan daawwachaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya balaa tiraafikaa hir'isuudhaaf hojiileen gurguddoon hojjetamaa jiru akka naannoo Oromiyaatti keessumattuu akka godina Shawaa Kaabaatti ammoo daandiin guddichi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa kaasee hanga naannoo Amaaraa geessu sababa caccabuutiin akkasuma sababoota garaagaraatiin balaa tiraafikaa hedduu keessummeessaa jira. Tibba kana ammoo akka godinichaatti suphaan akka taasifamuu fi suphaaleen sasalphaanis jalqabamuu isaati. Walumaa galatti